kenima yaada koo yaa fakkaatoo goge garraame koo abjuu koo daagade dhugaarranii jaaju kan koo kan hin taane soomni nanaa jajoo dhugaan sirra argame jalaala kan desse Maariyaam siin waama maqaa kee ol kaasee haadhummaa kenima yaada koo yaa fakkaatoo goge garraame Gaamaatiiwwan Waaqayyoo osoo faarfannaatti ce'in duratti ergaan qaba. Ergaan innis duraas maalidha? Chaanaaliin keenya Urjii Tawaahidoo Tuub jechuudha. Dhuguma dubbachuu fi hordoftoonni isaa 1000 ol ga'ee jira jechuudha. Kanaafis immoo nutis immoo jajjabina koomentii keessanii ilaalle akkasumas immoo yeroo nu jajjabeessitan kanatti dhuguma dubbachuu fi sagantaa garagara ajaa'iba ta'e dhufaa jira. Sagantaa faarfannaatiin akkasumas immoo sagantaa diraamaatiin sagantaa hafuuraatiin walaluudhaan akkasumas immoo yoo yuutuubiin keenya sabiskiraayibii 2000 galee congratulation jecha akkasumas immoo faarfannaa haaraa faarfannaa Waaqayyo Mootiidha jedhu asirratti ni eebbisiisna jechuudha. Kanaaf immoo sinis hundi keessaniyyuu warroonni Urjii Tawaahidoo Tuub warroonni hordoftan hundi keessaniyyuu maqaa Waaqayyootiin wanti isin gaafadhu maalidha? Haga ammatti kan jirtan baay'ee jajjabeessitanii eebbifamaa Waaqayyo gooftaan isin eebbisu. Irra caalatti hundi keessaniyyuu warroonni jirtanii maqaa Waaqayyootiin nu deeggaraa nu gargaaraa. Wanti nu gargaartaniin maalidha yoo jenne tokkoffaa sabiskiraayib nuuf godhaa. Namoota hin bira hin geenyeef immoo sheer nuuf godhaa. Akkasumas immoo laayik gochuu keessan maqaa Waaqayyootiin hin dagatinaa. Inni kun gargaarsa guddaadha waan ta'eef. Addunyaa hundatti sagalee Waaqayyoo jecha Waaqayyoo labsina waan ta'eef. Kanaaf nutis immoo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma nu dubbatetti hooluu wama haruusta kulluu haatsinaa faale. Daqaatii barsiisatii bartoota kootaasisaa akkuma jedhe addunyaa hundara lafaa hundarra kan jiran hunda yuutuubii keenyaan hordoftoota keenya baay'ifannee akka sagalee Waaqayyoo waliin barannu waliin faarfannu akkasumas immoo bifa garagaraatiin bifa asoosamaatiin bifa kiina xibabii garagaraatiin akkasumas immoo bifa tapha gaggabaabaadhaan jechuudha hafuurawaatiin kan ta'e Waaqayyo gooftaan nu gargaaru nutis qophoofnee ni dhiyaanna. Kanaaf wanti guddaan yeroo dhiyoo kana keessatti 2000 akka nu galchitanii sabiskiraaybii 2000 akka nu galchitan maqaa Waaqayyootiin sin gaafanna. Amma immoo kallattumaan faarfannaa haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosii fi faarfannaa ergamtoota bakka tokkotti faarfannaa 3 ni faarfannaa hundi keenya iyyuu aga dhumaatti nu ilaala. Aga dhumaatti waliin faarfannaa akkasumas immoo aga dhumaatti laayik sheer gochuu keessan nu bira hin dagatinaa isiniin jenna. Kanaaf eebbifamaa warroonni aga ammaatti koomentii keessanii nu deeggaraa jirtanii warroonni hin deeggarres immoo yeroo dhufutti akka nu fooyyessitan maqaa Waaqayyootiin sin gaafanna. Kallattumaan gara faarfannaatti deemna. Hundi keessaniyyuu faarfannaadhaaf yaa qophoofnu. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ አበዊነ ወአምላከ ቅዱሳን ለዛብፃነ እስከ ዛቲ ሰዓት እስከ ዛቲ ዕለት ከበጀምቶታ ፊ ጃለተምቶታ ማቲዋን ዋቀዮ ijoollee qulqulleettii dubaroo Maariyaam kabajaa fi gargaarsa ergamtootatiin marfamtanii kan jirtan hundi keessaniyyuu maqaa Waaqayyoo qulqullaatiin akkam jirtu akkam yoo dhageessaan akkam turtan. Amiin. Galateeffamuun amala isaa kan ta'e Waaqni Abbaa keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galateeffamee fi kan kabajamee nuuf haa ta'u. Amiin. Hundi keenyayyuu faarfannaadhaan Waaqayyoon gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos inni galateeffanna. Akkasumas immoo haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam Waaqayyo waan kabajeef nuti sin kabajna qulqullootas ni faarfanna. Hundi keessaniyyuu bakka jirtanitti sagalee Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo akkasumas immoo faarsaa Waaqayyoof dhiyeessa isiniin jenna. Hundi keenya yaa faarfannu.
Sigalateffanna 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 Waaqayyo keenya kennaan baay'eedha Waaqayyo keenya kennaan isaa baay'eedha Sigalateffanna 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 Waaqayyo keenya kennaan baay'eedha Waaqayyo keenya kennaan isaa baay'eedha Allah yaa cubbuuti harkisee nuu baasti gadi keenuuf ta'e kennaa kennuuf ibsee kennaa kennuuf qabnu maaloo baasi goona harka keenya ol kaasne Sigalateffanna 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 Waaqayyo keenya kennaan baay'eedha Waaqayyo keenya kennaan isaa baay'eedha namni shoona jibbee abdiin qabdu jedhee firii shoona dhisee hiyyummaa koo laalee inni na gargaara gooftaan yoom na dhisee kuufanya koo laalee qabee ol na kaase Sigalateffanna 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 Waaqayyo keenya kennaan baay'eedha Waaqayyo keenya kennaan isaa baay'eedha garraam yeewaadha yaa waaqsa gaalinke jarricha bishaanii innuu jeechike kaarra fedama maaksa sirriitta jajake waaraba meeno anaayoon makanke Sigalateffanna 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 Waaqayyo keenya kennaan baay'eedha Waaqayyo keenya kennaan isaa baay'eedha samii irraa gad bu'ee foon maaramee uffatee balleessaa kee malee fannoo fanneeffamtee ni dhumna deegaa kee foon kee nu fayyisa jaalala nuuf qabdu baay'ee dinqisiisa Sigalateffanna 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 Waaqayyo keenya kennaan baay'eedha Waaqayyo keenya kennaan isaa baay'eedha Sigalateffanna 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 Waaqayyo keenya kennaan baay'eedha Waaqayyo keenya kennaan isaa baay'eedha yaada koo yaa fakkaatu gogee garraami koo adummaa kee yaada koo yaa fakkaatu gogee garraami koo abjuu koo daakadhee dhugaarraan ijaajjoo kan koo kan hin taane soomni nana jajoo dhugaan sirra argame jaalala kan dese Maariyaam siin waama maqaa kee ol kaasee adummaa keeni yaada koo yaa bakka gogee garraami koo adummaa keeni yaada koo yaa fakkaatoo gogee garraami koo
Hakaba Ifremi galata kenima jalala ke turbe annan waregama odudi darale duati debiu toki chajedera siradanem bao aduma kenima yadako ya fakato goge karamiko aduma kenima yadako ya fakato goge karamiko abju koda gade dugarani jaju kanko kanindane somni nana jejo dugan sirargame jalala kandese mariam sinwama makake holkase aduma kenima yadako ya fakato goge karamiko aduma kenima yadako ya fakato goge karamiko jirenya salatu baroke ratibate ilma ke yesus duka kan godante kesiko amane waye ke di farta anis alotana si achile isa aduma kenima yadako ya fakato goge karamiko aduma kenima yadako ya fakato goge karamiko hakaba Ifremi galata kenima jalala ke turbe annan waregama odudi dalale duati nebiu toki chajedera sirradani baho makaleke ajaiba makawa kagaba ergama mikae sifgalata nikaba nagodi sertate amarana eke warase kamnete garan kona gade makaleke ajaiba makawa kagaba ergama mikae sifgalata nikaba nagodi sertate amaraina eke warase kamnete garan kona gade. Amin amin waaqayyo gooftaan keenya maqaan isaa kan galateeffamee fi kan kabajamee nuuf haa ta'u dhuguma dhugaatti akka faarfannuuf kan nu gargaare kan nutti waaqayyo gooftaan nu gargaare akka faarfannuuf sagalee keenya nuuf banee waaqayyo gooftaan sa'aatii kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan galateeffamee fi kan kabajamee nuuf haa ta'u. Egaa obboleewwan keenya chaanaaliin keenya Urjii Tawaahidoo Tuub egaa qophiiwwan garaagaraa qopheeffatee isiniif dhiyeessuu jira. Kanaaf isinis hundi keessaniyyuu warroonni jirtan dhuguma dubbachuu fi koomentiidhaan warroonni jajjabeessitan jirtanii dhuguma dhugaatti eebbifamaa waaqayyo gooftaan sinaa eebbisuu. Kana caala immoo waaqayyo gooftaan bara tajaajilaa keessan isiniif haa eebbisuu isiniin jedha obboleewwan keenya. Akkasumas immoo warroonni ilaaltanii bira darbitan maqaa waaqayyootiin sin gaafadha. Hundi keessaniyyuu warroonni YouTube keenya ilaaltan like godha akkasumas immoo share godha subscribe godha yoo subscribe goone subscribe godha Urjii Tawaahidoo Tuub kan jedhamu kana jechuudha. Kanaaf nutis immoo kana boodatti jechuudha jecha barsiifama garaagaraa akkasumas immoo diraamaa garaagaraa walaloo garaagaraa dhuguma dubbachuuf jechuudha qophaa'aa jirra waan ta'eef akkasumas immoo albamiidhaan faarfannaa haaraa asirratti waan gadhiisnuuf hundi keessaniyyuu ammumarraa eegalaatii share nuuf godhaa. Warroonni immoo subscribe goone subscribe nuuf godhaa isiniin jenna maqaa waaqayyootiin eebbifamaa waaqayyoon isin haa eebbisu.